waliigalaa torbaffaa paartileen siyaasaa dorgomaniif waamichi taasifame. Har'a qorannoo laaboraatoorii namoota 9 irratti taasifamuun namni tokko vaayirasii Marbargiin qabamuu ibsameera. Har'a irraa eegalee waraqaan eenyummaa hin kennamu haqameera. Waraqaa eenyummaa gandaatiin fayyadamuun hin danda'amu. Bulchiinsa magaalaa Arbaa Minciiti. Manni maree nageenyaa kan gamtaa mootummoota yaada Tiraampii Falastiin ilaalchisee dhiyeessan sagalee caalmaan raggaasiseera. Kanneen amma dhageettan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabanneen wajjin tura. Gara toora Ardii Miidiyaa Konneeshinitti warri dhuftan toora keenya kan yuutuubaa sabiskiraayib laayik godha. Akkasumas pilaatfoormiiwwan sooshaal miidiyaa kan feesbuukaa fi tiiktookis foloo gochuudhaan nu hordofaa. Amma balballoomii oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceenaa nu duukaa tura. Filannoo waliigalaa torbaffaa paartileen siyaasaa dorgommiif waamichi akka kaadhimamtoota isaanii galmeessaniif taasifameera jedhame. Galmeen kaadhimamtoota 17 hanga muddee 2tti adeemsifama. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa paartileen siyaasaa filannoo waliigalaa torbaffaa irratti dorgoman kaadhimamtoota isaanii sirna boordichaan qophaa'een akka galmeessisan waamicha dhiyeesse. Paartileen unkaa galmee karaa liinkii kennameen buufachuun akka gaafatamaniin guutuun dirqama ta'uu boordichi ibseera. Sanadoota kana 17 hanga muddee 2 bara 2025 gidduutti waajjira muummee boordii lakkoofsa waajjira duwwaa afuriitti qaamaan karaa bakka bu'aa paartichaan kan dura boordichaaf beeksisan akka dhiyeessan boordichi dhaameera. Paartileen siyaasaa filannoo waliigalaa 6ffaa irratti hirmaatanis filannoo itti aanutti mallattoo filannoo walfakkaataa fayyadamuuf dursi akka kennamuuf boordichi beeksiseera. Paartileen mallattoolee duula filannoo haaraa ulaagaalee seeraa guutan dhiyeessuu yookaan qaamaan sagalee kennuudhaan tarree mallattoolee boordii qopheesse keessaa filachuu akka danda'anis ibsameera. Oduutti aanutti yoo ceenu har'a qorannoon laaboraatoorii namoota 9 irratti taasifamuun namni tokko vaayirasii Marbargiin qabamuu ibsameera. Oolmaa dhibee vaayirasii Marbargii ilaalchisee ministeerri fayyaa fi Inistituutiin fayyaa hawaasaa odeeffannoo baasaniin namni dabalataa tokko vaayirasichaan qabamu ibsaniiru. Guyyaa har'aa qorannoon laaboraatoorii namoota 9 irratti taasifamu kan eere odeeffannichi namni tokko qabamuun namoonni 8 bilisaa ta'uu ibseera. Guyyaa vaayirasichi mudate irraa eegalee haga ammaatti namoonni 26 qorannoon laaboraatoorii kan adeemsifame yoo ta'u namoonni 4 vaayirasichaan qabamu mirkanaa'eera. Namoonni kana dura vaayirasichaan qabaman lubbuun darbuu isaanii kan yaadatamudha. Oduu gama biraatiin har'a irraa eegalee waraqaan eenyummaa hin kennamu haqameera. Waraqaa eenyummaa gandaatiin fayyadamuun hin danda'amu. Bulchiinsa magaalaa Arbaa Mincii irraa dhagahame. Bulchiinsi magaalaa Arbaa Mincii waraqaan eenyummaa gandaa akka hin kennamnee fi haqamuu akkasumas magaalichatti tajaajilli kamiyyuu kan kennamu waraqaa eenyummaa biyyoolessaatiin qofa ta'uu beeksiseera. Har'a irraa eegalee namni hunduu waraqaa eenyummaa dijitaalaa yookaan biyyoolessaa qofa akka fayyadamuu fi magaalichatti gandoota hundatti waraqaan eenyummaa idilee akka hin kennamne fi haqamuu manni murtii bulchiinsa magaalichaa murteesseera. Bulchiinsi magaalichaa gochoota seeraan alaa fi yakkoota magaalicha irratti raawwatamu ittisuuf jecha tajaajila gosa kamiyyuu argachuuf hawaasni waraqaa eenyummaa biyyoolessaa qofa akka fayyadamu jedheera. Waraqaa
eenyummaa idilee kan kennee fi kan itti fayyadames seeraan akka gaafatamu akeekkachiiseera. Kanaan dura hojii geggeessaan piroojeektii waraqaa eenyummaa biyyoolessaa yoo daahee asaalleesee waraqaan eenyummaa biyyoolessaa kana gandaa bakka bu'uu akka hin dandeenyee fi lachuu garaagaraa ta'uu ibsee ture. Waraqaan eenyummaa gandaa kaayyoon isaa jiraataa ta'uu kan agarsiisu malee eenyummaa kan mirkaneessu akka hin taane hubachiisanii turan. Waraqaan eenyummaa gandaa eenyummaa kan hin mirkaneessinee fi dhaabbilee waliinii fi naannolee lama akkasumas magaalonni lama wal hubatanii akka hojjetan kan hin taasifne ta'uu ibsanii turan. Haaluma kanaan waraqaan eenyummaa biyyoolessaa kan gandaa bakka akka hin buune himanii turan. Oduu biyya alaarraa argannetti yoo ceenu ammoo manni maree nageenyaa kan gamtaa mootummoota yaada Tiraampii Palestiin ilaalchisee dhiyeesseen sagaleen caalmaan raggaasisame jedhame. Yaadni marii Palestiin ilaalchisee mana maree nageenyaaf dhiyaate kun Palestiin walabummaan akka hundooftu kan karaa qajeelchu yoo ta'u Chaayinaa fi Raashiyaan sagalee mormiis tahee kan deeggarsaa utuu hin kennin yoo hafan filannoo sagalee deeggarsaa 13 fi kan mormii zeeroodhaan ragga'ee jira. Manni maree nageenyaa gamtaa mootummoota yaada pirezidaantiin Doonaald Tiraampii Gaazaa keessatti nagaa buusuu dhiyeessan kana akka deeggare raggaasise yoo ta'u itti dabalataas humna waraanaa idil addunyaa tasgabbii raawwachiisuu fi daandii Palestiin egeree biyya walabaa of dandeettee ta'uu dabarsuu jedhus kan of keessaa qabudha. Maayikii Waltiizii ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetis kan gamtaa mootummoota yaadni marii miseensotaan deeggarame sagalee argatee darbe kun lammiilee Israa'el Palestaayinii fi naannoo baha jidduu galeessaaf carraa boqonnaa haaraa kan fiduudha jedhan yoo mareen kun geggeeffamu dubbii dubbataniin. Walii galtee kana keessatti humna waraanaa idil addunyaa naannicha tasgabbeessuuf hundaa'u biyyoota Arabaa fi biyyoota Islaamaa irraa deeggarsa kennamuun ta'uun kan ibsame yoo ta'u kunis aarsaa Yuunaayitid Isteetis yaada marii kana keessatti walabummaa Palestaayinii akka hammaatamuu fi kafaltee fi kan biyyootan kunneen fudhatama argatee ta'uu gaazexaan The Guardian gabaaseera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin oduun keenya kaarraaf qabannee kanuma nagaatti oolaa jenna hanga oduu keenya kan biraa qabannee deebinutti.